Haay hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaayi. Nutis jira nagaa keenya. Har'a akkuma argitan jaaltuun ilaalaa waan isheen na fakkeessite. Akkanatti zanaa na gochaa jirti isiniin jedha. Innaa bokkaan hin roobaa kanaaf manatti na dhahaa jirti jechuudha. Kanallee dura alatti dhoofne isa kana. Amma bokkaan roobuuf jenna manatti ol galle maal goona reefi. Inni akkanaan haala kanaan shurbaa dhaataa jira wiigiidha. Wiigii baay'een jaalladhu garuu yeroo tokko sana nama godha wiigiin. Yeroo iddoo tokko ba'aa deemu jedhama ta'ee jaalu. Inni akkasitti na bareessiteerti caalooni. Zanaa fatana gochaa jirti jidduu kanaan isiniin jedhaga. Innaa isinis akkanatti saayyuu bareedduu isiniif haa kennu. Saayyuu naaf taata'i? Saayyuu nama bareechitu isiniif saayyuun nama hin jaallattu jedhu miti soba. Saayyuun nama hin jaallattu minaamin jedhu maalan beeka. Innaa ana garuu caaltuun baay'ee na jaallatti. Anis nan jaalladhaani. Akkanatti mataa kiyyaa yoo naadhaa irti argaa jirtu isiniin jedha. Boruttiin zanaa jechaa oolla karata jechuudha. Iftaanis sanbata jechuudha. Sanbata yaa chaarchii isin deemna ganama. Sa'aatii booda immoo yoo lammiin waan nu affeere gadi baana jechuudha. Yoo fataan godhee waan nutti bibbite gadi nu baase. Inni akka nagaa caaloo nagaan gaafatti hordoftoota. Inni warroonni asuma wanti isiniin jedhu warroonni maatiin taane maatii ta'ashi warri immoo maatii taatan immoo like share godha. Nu jajjabeessa. Biyya keessa teenyee jira waan ta'eef nu jajjabeessuun aadaa keessan haa ta'u isiniin jennaan. Maatii ta'a isiniin jenna. Ishee warri maatii hin taane ilaaltanii biran darbina maatii ta'a share godha. Ittiin kaffalamu wal bukkee haa dhaabbannu. Isiniin jenna hordoftoota koo baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja hin beektu isinis jechuudha. Caalootis nagaa gaafadhu. Nagaa tunu gaafachaa akka egaa ani mataan koo nagaa gaafachaa jira. Laman danda'anii. Nagaa gaafattuma. Abboo nagaa gaafadhu maali? Akkam jirtu? Nagaa keessanii iyyuu kunoo rifeensa dhugaa rifeensa erga isheen dhufte dura naaddu. Naaddu ani dura rifeensa koo akkanumattanii manumattan akkasitti filee fa'a lasallaseen fa'a walitti qabadhee deema. Caaloon erga dhuftee dura asii gadee naa dhooftee ishee dhumatu immoo naa hiike. Hiikuu isaas isheetu na gargaare jechuudha. Waliin hiiknee hiikuu isaas isheen narraa hiike dhugaa dubbachuudhaaf. Baay'ee mucaa bayeettiidha jechuudha caaliyyeen. Amma gizee lama naadhe laala. Gizee lama. Booda yeroo xiqqoo yeroo isheen deemte ciraaree hin deeman argitu. Mataa nan naadha garuu baay'inaan yeroo ala deemee mataa dhaadhu birriidhaaf osoo hin taane iyyuu na nyaata jechuudha harki namaa baay'inaan. Kanaaf jedhee hin jaalladhu maafanni birriitti baasee dhaadhee hiikan jedha. Wiigis hin dhaadhu ani garuu yoo wiigii dhaadhe immoo baay'ee na nyaata. Kanatti bakka caaloon ijaa jirtu banii gizee lama hiikee dhaadhee dura sii gadee naa dhoofte ammamma qoxoxxurii laalame jandaan koo fakkaattu bisuma qaqallisiin osoo hin jedhumne qaqalliftee naa dhoofte wiigii kana baay'isawwan biyya arabaatiin fidee dhufe gaafan dhufuttiin dhaadheen fidadhee dhufee jechuudha. Yeroo tokko ariifiidha wiigii qabaachuunis yeroo waa tokko qabdanii yeroo ayyaana fa'aa ta'e ittiin dhaattu jechuudha. Mataa keessan fidadhaa koottaa isiniin jedha wiigii. Miteera jaalala. Akkasii
Naa hojiin akkam isinitti jira nu bira ganna bokkaan hin rooba hin qorra caaltuyyuu utaalluun qabeeraan dhugaa dubbachuudhaaf qorra isaatti wallaalte baay'ee qorra lafti nani jiru moddoon kun jechuudha. Akkanatti bakka lammiin mana hin jiru hojii deemee anaaf caaloo bicha jira. Maaliif rifeensa kana isinitti nagarsiisu jedheen dhufe. Akkanatti bakka isinis hayyuu gaarii isiniif haa kennu kan mataa isiniif dhooftu kan zanafata isin gootu kan isin faana taphattu. Caaloon baay'ee kolfa jaallattanis akkasii kolfan jaalladha. Waan argine kolfuu deemna jechuudha. Daandii nama mana baanis kolfumaaf deemna. Dhugaa namatti tola namni kokkolfu jechuudha. Firii taatanii faana taphattu. Akkasii qaba. Viidiyoos dura dafee hin gadhiisu. Mirga caaltuun dhufte kun viidiyoos dafee isinii gadhiisaa jira. Isiniin jedhaan. Viidiyoo keenya dheengaddaa akka jaallattan abdii qabna piraankii kana caaloo godhe nan deema. Akkasii qaba. Sa'aatii baay'ee irra turte dhugaa ganama jammartee dadhabdee miti jaalala. Maalan godhani? Kan siif hin dadhabne eenyu kan dadhabu? Akkanatti mataa naa dhooftee warri rifeensa dhaachuu barbaadan doolaara as ergaatii kottaa dhaadhaa warri doolaara qabdan. Yeroo tokko nama rifeensa dha'uu minaamni bukkeedha beekuu qabaachuun gaariidha yeroo tokko jechuudha. Maaliif seetan mataa isinii shimuu ollaa gaarii yoo qabaattanis bareedaa ollaanis waa baay'ee namaa godhaa isiniin jedha qa'a. Naa warri maatiin taane asuma maatii ta'a. Like share godhaa. Subscribe godhaa. Daawul milikitii rukuta. Innaa isiniin jennaa hordoftoota keenya baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Bye bye. Nagaa keessan ta'a. Ciao jedheen jaalala. Ciao. Warri immoo doolaara qabdan kottaa rifeensa keessan zanaa godhaa kotti. Dhugaa yeroon biyya Arabaatti galu yoo mana bareechanii naaf hin dhufne kanan birriidhaan naadhe. Isheen garuu fata gootee naa dhooftee jechuudha caalishee. Like share gochuun dagatina. Bye.